لكن سنجاتي عمكم أنا مسؤولي يا أركان ناخذ نتفقي جوا سنقولين سنقولوا سيفين كنا إيسا ولا جربك أكمل كان سيخن نافي مخايسة تنسى رفضوبة فكرت تعالوا بكمبي أخذ ماسي ترون سين كذا مكياس اللي فيها كتير ولا كتير في رفوسي أركيتي كذا ولا يا أبليتي يا سكران ستين فدوان قبعتي يان دي مجراتي جوادي أسمع وني سنجو أني خما شنن جتسن أنا تخبله أبلي سري يقالي أنا كفلا فرماتين أبليتين تينيك عالم كفتي هباتو أني لين قرتي على كني جويا الريبة أبي برباجوان كناجو إلان قرتي جويا سنعد يلا خوتينقل لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالتم توتا وردفتو تمامتي وريتها تمرتين سلامني خنجال الله خنكبجال في تنتي سناجي وسنجي جادا الرا والله ديبي الراسي وانا ديبي سجل سلاغتي اللسانس نمن اللسيسو سنيب غرتي غبانه في رادو بنا دينيا خنا غرتي غا هانغا غويا شني تكهديني زوانو رمباني ايغا غرتي فرماتين بدي اس تكهديني رمباني الحمد لله ادمو غلط ساتي ادان تكو غرتي غان سغلي تكدغي بودا شيلينجي غلط ساتي وهم دابو إسين لين دعاء كيسان غرس كيسان كومنتي لين نبرة تمرتي كيسانو هدو تكغلطو ما ورين كنا دابا تمرتينو أكاسي جالتام تو تكينيا أكما غرتيغا فرماتي بربادو أكما تفوفتي جرا هنگا أما تغرتيغا بكا إسين جيتو بافمتي غرتي أس بافمتي ماتي سيتيو خاورا سيتيو لنديبيني garuu akkuma asii dura gartee odeeffannoolee takka gartee isinii dabarsaa turreettee jechuudha bakka shakkiin jirtu nuti illee gartee qaamaan hanga mana deemnee fattisnu takka geenye jechuudha sunirraa maammeen dheengadda maaliif abdi gallakkifta akkamitti abdi si harkaa bee atuu shakkii qabda atuu harka keessaa qabdi namoonni hedduun waa'ee abdii kana hin beeytanii gonni abbaa keessi jiruuf ifa jaan nuti gartee wal beeyne yeroo dheeraadha wal beeyna wal dura dhaabbannaan tiyyaa fi tasaa addatti jechuudha arra gartee abdii abbaa shiraa ta'e as bee malee dhokatee shirri isaadhaa gartee gama maatii kiyyaatiinis hedduu gartee roorroo hedduudha dhaqqabsiisaa ture kiyyiba isaatis akkasumatti akkuma obboleettii ta'e caaltuudha kijibutti maatii kiyyattis kijibaat ture sunirraa gaafasumaahuu nama dura dhaabbachaa ture hanga ammaatti jechuudha nama abdii fi nama nagee walii qabuu miti garuu akka ifiifadhan qaama firraa'uun harkatanii jiran suniifiin eega gartee obboleettiin tiyyaas feete gartee jireenya isaanii waliin jiraatan silaa gartee tarabbi jee malee hin taatu jee firraa harka keessaa fudhadhe jechuudha waa'ee isaaniitis ilaan gaafas harka keessaa fudhadhe sigaltee hanga ammaatti nagee walitti hin qabnu jechuudha odoo akkasi jirruuti zakko morakkoon fitinaa gartee amma oofan tana roorroo amma oofan gareen maafiyaan tun jawaatee irratti jechuudha akkuma harkaa jirtanitti roorroo oofaa jiran jechuudha. Anis mee obsin seenin hin dubbatin caljii waa'ee shu'uuna isaanii kana keessaa fagaadhu irraa fagaadhu jeetiin callise. Guyyaanin an dubbadhe yoo ka yaadattan taate guyyaa furmaateen qabamte viidiyoon ni jira haniin an waraabe. Guyya ijoolleen abdii fuudhamte odoon ta'in guyya furmaatee fuudhanii furmaateef yaa Oromoo furmaateedhaaf haa dirmannu furmaatee cinaa haa dhaabbannu jara kana harkaa furmaatee haa fuudhu jarri kun ummata shiraati ummata dhalaa ummata gartee dubartiif kabajaa qabuu miti obboleettiidhaaf nama kabajaa qabuu miti obboleessaaf nama kabajaa qabuu miti nama gartee daa'imaafis kabajaa qabuu miti furmaatee cinaa haa dhaabbannu jeen guyyaan gabbee guyyaa furmaateen fuudhamte namni viidiyoo kiyya laalu jettan. Ati ammoo hanga ammaa eessi turteeti guyya ijoolleen abdii fuudhamte gabbaateen aan jettan. An ijoollee abdiitii miti sana gabbaabte. Ijoollee gattee furmaatee fuudhamte. Guyyaa sanirraa hin sagalee qabuu eegan. Akka gartee jawaadii biroo maan dheene jawaadii wajji maan tattaafanne naan jettan. Ayye. Ayye. Qubatat Ayye. amma kan naga ayyo ka sana sai kawo magayi na sisi nage ba amma ga yacu
gurbaan kun obboleettiiti waan qabuuf jawaadee biree hoon dhaqee narraan fakkaatu naasiin amanuusi maaliif jennaan jawaadeen arra inni haalli inni keessa jiruufi jawaadeen dur beeytanatta jawaadeen arra hirriiban qabu hirriiba rafaan jiru si galte furmaatee silaa inni gartee duguggura wirtuutii yookaan gartee utubaa mana kiyyaati jedhee abdatu sani arra jalaa fuudhan halkanii guyyaa booyaa jira ilaa hanga gartee aqliin saatuu gartee hanga ilmi namaa ni jan ilmi namaa yeroo gammachuu akkaan gammade aqliin irraa deemti jan tana rabbii jedhee hoggaa gadde akka malee hoggaa gadde aqliin irraa deemti jan aara jechuudha sunirraa inni aarii san keessa jira xiiqii keessa guyyaan viidiyoo dubbadhe guyyaa furmaateen fuudhamtee jechuudha guyyaan hin gabbihee dubbadhe wanni na dubbise furmaateen eenyu akka taatee fi nama akkam taate ani nama gartee itti dhiyeenyaan beeku jechuusi nama sirri beekuus sooshaal miidiyaa irratti lafatti hin beeku jabduu namaatiis qabsoo jechuudhaas dhugaa rabbii isiidhaan na hadochee na gabbaase deebisi namoonni gartee amma fakkeenyaaf atuu harka keessaa qabda jettan alhamdulillah garuu hanga danda'ametti annamticha kana wanni gartee amma namoonni hedduun maaliif nama fudhattee hin dhaqinii jaan namtichi abdii yaaniin kun nama kijibaadha anaaf beeka kijibaa obboleettii xiyyaas maatii xiyyaas nama itti kijibaa ture anaas nama na kijibaa ture nama gartee naa fi obboleettii xiyya waliin dhawaa ture abbaa shiraati jechuudha obboleettii xiyya anaa fi isiis waliin dheeti warra keenyaa fi isiis waliin dhee kophatti hambisee arra ilmaan sadeen kana akkasitti horuu dandeenya. Yoon akkasitti jara kana irraa muree malee fira hunda irraa muree suniifiin hin amanne hangaan itti dhaqutti namtichi kun ni huni dhufaa hojeen amanne an barbaadutti hin jiraa'u. Duba dhufe eega dhufee booda mucaa fidee dhufe mucaa hoggaa fidee dhufe guyyaan san guyyaa roobaati galgala san roobu jira. Fidee mucaan daa'imaanii beektan hoggaa fidee mucaa fuudhinaan jee hin fuudhuu furmaatee fiddu malee hin fuudhuu hin jeen lafa kaayee fiigee jechuudha. Amma mucaa tana rooba keessa dhiisee barandaa yookaan gartee gidaara namaa jala dhiisee daa'ima abdi jala fiiguun natti ulfaatte maaliif jennaan garaa waa dhale jan beeki namni garaa waa dhale ni beeka bakka ilmoon qabduus daa'imaa fi dubartiin mirgi isaanii adda shari'aa keessattis akka heera addunyaattis akka heera biyya feeteettu suniif wanni na hambisisanii jechuudha. Akkasii lama dammoo jawaadee maa harkatti ittiin kan warri gattanoo jawaadeen akkuma amma viidiyoo kana agartanitti. Wadee jala safuu ta'uu qabsiise geessin gattee aanaa shabbatee taa'u wanni biraa naaf hambaan. Mukaan dhufee gattee booda hambatu. Dhagi aboo gurbaa dhagi haasoon guddisini dubbii guddiftee dhagi akkaan sii jeeti. والله وبالله متجون تنا فرماتي واتك تاتي ولا سي أبليتي تاتي عبد العزيز زمجا أكاد تنور كاباتو سيبيخ أوه أبان أكاسي لاو نجيتي خلاص نجيتي عبد العزيز بيرانكاي مين دولي جروسي لا جوجاسن جوادي أكاسي آرك أبو عبد العزيز بيرتا إيكي arratana naasoo nuqaa yookaan nama sadii fi afuriin ananatumanii lubbuun tiyee baate ambar heerarraan seera dhiyaachuurraa isin dheessu heerarraa isin dheessu garuu namni aare heeraa fi seeran beeku waan aaree jiruuf yoo arra rakkoon biraa mudatte dura dhaabbadhee obboleessa kiyyaas harkan balleessuu jeetiin gartee deemee jechuudha suni jaalatamtoota keenya. Akkasin naaf hubadha Abdulaziz Arreesi jira Abdulaziz gartee arra mana hidhaa jira. تقول سكني أخوتي متي لا فاخين كمان بوزي. أبغى جوادي خنيا. ناقيت. سفاتة ينجروا. لا خنا خا. لا نخين بارم. أنا بكبر بكمتات جيران. عم سيراتي. موتوا ما على خلاص جيران. فرماتين هنك باتو سيوان كدوجين كيسة جرتا. أنا أني بربانو. فرماتين باتو تسمع كتاو قبضنا. ميو على بيجانا دينور سين كاي ميو دائما نما إيشاديم تهارا بانو إيشا جيران جيزا بابا نعا بددي. أبو الدكان غير رجراني تي ويف رجو جراني. زاني في زادي. ما خيرنا ما موضوع ما خيرنا. وكان ناس. أنا عمتي. ناس بني بلا. طبعا.
garuu Abdulaziz dhugaa shoora kana keessa harka qulqulluudha harka keessaan qabu tanallee obboleessa kiyya Jawaadi siin jaaladha siin kabajaan teetii fi jaalalliin siif qabu yoomiyyuu taanaan feetus na jaaladhu feetus na jibbi feetus na arii feetus waan feete na godhu jaalalaa fi kabajaan siif qabu yoomiyyuu taanaan gadi hin buutu idaamaa deemti malee maaliif atiitu kabajaan malee jechuufiin siin jaa suniif Abdulaziz ammoo nama nagayaati miskiina nama maatii carraaqqatu rabbii kee sodaadhu Abdulaziz baasi ana hanga ammaatti gartee gadi hin ciibne abdii barbaadurra suniif Abdulaziz gadhiisi maatii keessa deebi'u tanaan siin jaa asumaan Jawaadeen haa galatoomu yuutuuba isaarratti jechuudha sagalee takka dhalaa nama dubbise sagalee nama dhalaa dubbise san namni sun nama maallaqa barbaadu bakka furmaateen jirtu ni beekti mucaan tun ifii buuchi keessa miidhamtee jirti akkasitti Jawaadee dubbiftee jechuudha akkuma amma sagalee kana argitan. Akis injati angkuma la masudi ya arkara nakan itu kutiyo sana seringat. Sanu qulu siifin kan isa wal agarree bakka akkamitti akkaan sii kanu naafi miqaayisatti hin dhufa duuba. Jawaadee ugaa dubbifte. Akkuma viidiyoo kana daawwattanii jechuudha. Jawaadee ugaa dubbifte furmaatee bakka jirtu niin beekaa. Anilleen gartee rakkoo akkasiisan keessaan ture. Ummanni gartee nama meeqaan gartee ummanni zaalimii san nama meeqaan roorroo adda addaa irratti oofuu jiranii. Tanaaf anis siin gargaara maallaqa gartee hanga 2,000 xalabatte jechuudha. Suniif hanga feetee 5,000 siifin kan jedhe. Jawaadee asumaan wanni siin jedhu ani 5,000 jette san anaatu hafala obboleessa kiyya qaalii anaa kafala furmaateen obboleettiin teenya qaaliin qoftee haa baatu. Anilleen gartee halkanii guyyaa hirriiba dhabe barbaacha waan kanaa jechuudha. Elaan gartee guyyaa san abdii jala kuteen galle takka takkatti haaraa san ijoollee hunda iyyaafadhe. Walleenu guyyuma san gartee bakkaan silaa gartee itti shakkee dhaqellee maatuma kan guwaan mana ol seenee gartee wanni ijoo wanni takka hin jiran. Jarri hanga san dalaganiituma kutan. Suniif maallaqa obboleessa kiyya anaa kafalaa usii miti. Anaa kafala. Silaa namni sin beekne sin madaalin jaan. Rakkoon ta'e akka rakkoo ta'e taate beekaa. Akkasii wanni gartee akkana na dubbisu jiru hedduun namaa ijoollee isuma taatu sa'laa ijoollee isuma ta'uu bodoon ta'in guyyaa furmaatiin qabamtuun gartee gabbee Oromoo haa dirmannu jedhe. Guyyaa san namni fuudhe immoo maali abdii faadha jechuudha. Isaan kun maafiyaa hangam akka taatiniin beekaa jechuudha. Suniifin Oromoon hundi bakka jirtu odeeffannoo walii kannitee suuraa isaaniillee gartee hangaan danda'u namoota hedduudhaa wajjin gartee afooshaalee adda addaa hunda raabse akka gartee namni kun bakka jirutti gartee akka qabamu gartee anillee tattaaffii godhe garuu guyyaa rabbi jee malee gartee ilmi namaa hundi isa bogoona malee guyyaa rabbi jee malee taatu inshaallah tanaaf maallaqa niin kafala maallaqa niin kafala Jawaadee oolteen buliin furmaatee dhaqii baasii mucayyoo gartee maallaqa gartee anaa kafalaaf obboleessa kiyya maqaasiidhaa yoo kaa'u gartee akkaawuntii yoo qabaatte yoo maqaa siitii fi lakkoofsa siinatti ergii dhugaa mucaa gartee yoo kaa'u maallaqa furmaatee ichi fuute maallaqa niin awwalaaf yoon kaan ammoo maallaqa anaatu sirratti awwala saayiboo kiyya ilmi namaa waan danda'u wal gargaara waan danda'u wanni sirraachi haadhuun jirtu hangasi. Tan akkasitti naa hubattuun fadha. Abdulaziz illee rabbii keessa daadhuu baasii nama maatii carraaqqatu yaa'u gadhiisi inni badiin qabu. Namni shira kana dalage anamma zakkumaa fi abdiihuu zakkoo fi abdiihuu nama amananii miti hin amanamanis. Amma zakkoo fi abdii wal lolanis hin amanu. Jarri gartee yookaan wallolaniituma gartee tana wal jalaa baasanii tanaas hin amanu. Maaliif namni gartee baatii meeqaantam shira kana wal ta'ee walii galee hojjechuu jiru arra tanarra wal dhaban jiru. Yookaan filima nuu darbanii yookaan xuubii nuu darbanii abdilleen dhuguma ilmaan isaa jaalatee dhufe jee ijaatu abadan. Tan akkasitti akkanaa fudhatan tanallee Jawaadee jarri kun xuubiidha nuu darbe.
waliin nu fixuu fadha nama biraatillee fitinaa tanaan fixuudha fadha akka hawaasni guutuu waliin bu'u akka ramni addiccitu godhuu barbaada akka saayibban wal lolan akka obboleeyya wal fixan tanaan jechuu barbaada jechuudha. An dubbiisa koo fi abdii wal lole jiru tanaas abadan takkan dhugoomsu. Wal lollee tana takkan dhugoomsu. Akkaataa itti taphatan dhabnaan tapha kanaan dhufan. Ammallee insha Allah rabbi furmaatee nagayaan nu haa baasu du'aayi godhaadha jawaadee jabaadhu obboleessa kiyya lubbuurraa hanga lukkuutti si cinaan jira silaa gartee maallaqaas taanaan anaa kafalaa watiin kafalin yoo namni gartee silaa gaa namni kun beeki nama yuutuu gartee akka keessa isaatii fi gaaroommina isaatii tola isaadhaa rabbumaan nama argaa hanga gartee namaaf yaadda hanga namaaf dhimma uumsu rabbumaan nama argaa hanga rakkoon teetuun gartee na rakkaa jirtus gartee rabbumaan na argaa jechuufis hin jaa kanammoo abadan gartee numaan godhachuufis hin jaa akkumaan dura jalqaba gartee guyyaa furmaateen fudhamtu si wajjin jira si wajjin dhaabbadha furmaatee goda isin jirtu jara kana harkaanii baafne jenna arrallee furmaateenis ni baatiinis ni baafnaasi ammoo jara maafiyaa mujrima gartee akkanatti dachii balleessu jiru kana hanga gartee goda isaan itti dhokatan hunda gartee shira isaaniidhaan kana munneen isaanii hunda likkii galchinutti abadan hin dhiifu tana gartee hawaasa kana keessaa buqqaasuudha qabna jechuufi isiniin jaa akkasii jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya rabbi gammachuun waa dhageessisu insha Allah gammachuun dhageenya jara maafiyaa tanammoo takka takkaan guuruu teenya akkuma gartee obboleettiin teenya tun rabbiin gartee waan feetellee haa xalabattu rabbii isiirraa jaalatu nama haqaati hanganumaa nu dhageessiftee waan torbaan tokko guutuu gartee barbaadu jirru hanganumaa dhageessuun hin goomtu an hedduu takkaan gammadee ol ka'ee shukurii rabbii sujuudee jechuufiin isiniin jaa akkasuma rabbiin isiillee baasee maatii siitis furmaatees gammachiisee nuusaa gammachiisu arrammoo gammachuu takkaan eegu jira rabbiin gammachuu tana rabbiin walumaanuu nu agarsiisu wanni kana caalaa na gammachiisaa jirtu akkasii jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya warreen gartee yaada adda addaa naa barreessitaniis kana gorfattaniis ka jabaadhu jettaniis ka abbaa dhugaatii jettaniis hundi keessan galatoomaa warri soba jettaniis ni kijibdee jettaniis warri abbaa shiraati jettaniis harka keessaa qabdan jettanillee isinillee galatoomaadha insha Allah viidiyoo gammachuutiin walitti dachaana akkasii hordoftootaa fi jaalatamtoota kiyya nageetti naa turaadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh